Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota barruu Orootech. Egaa alallee waan baay'ee bareedaatu qabadhee dhufeetiin jira. Egaa akka irraa gammaddan abdiin qaba. Egaa maali wanni jettan akkaataa agartee aappii tokkoon malee intiroo kireetitti godhatan kan wajjin barumsa alaa keessatti kan wajjin ilaallu ta'a. Aga xumura qophii keenyatti nu wajjin duraan afeerraa keenya. Egaa osoo gama barumsatti hin dabrin YouTube chaanalii keenya subscribe kan godhan isin beeksisaa jechuudha. Wajjumaan gara barnoota haa dabarru jechuudha. Egaa aappiin tokkollee isin hin barbaachisu. Google Chrome qofaa jechuudha. Google Chrome keessa seentanii egaa Google Chrome kilik takkaafni goona. Kilik gisee goone egaa bakka search jettu tanarratti how to create intro online jennee search goona jechuudha. Egaa search gisee goone haala kanaan nuuf fida. Akkanatti irra oloo harkistaniiti akkanatti ol harkistanii inni jechuun weebsaayitiin isii tanaa jechuudha. Yoo bakka irra sarartan yoo isinitti mul'atu taate tana kilikni goonaa gis takkaafi. Egaa asiin yoo feetan loogollee akkaataa kireet asumaan godhatanii asumaan waa hunda agartee itti wanti godhachuu dandeessan kan ilaallu ta'a jechuudha. Erga haala kanaan isinii fida jechuudha. Yoo agartee loogollee kireet gootanii qabanne jechuudha. Bakka sarara lamaan kana gis takkaafni tuutanii make logo bakka jettu tana kilikni gootanii sanbooda haala kanaan isinii fida. Interview brand name bakka jettu tanarratti maqaa keessan ni barreessitanii anamma fakkeenyaaf barroo Orootech haa jedhu. Sanbooda get my logo bakka jettu tanni tuutanii hayyee gama kanaa asitti nuuf fida. Egaa teeglaayinis yoo feetan itti gootan yoo descriptionis yoo itti barreeffachuu feetan itti barreessitanii jechuudha. Anamma fakkeenyaaf descriptionis subscribe godhaa jedhee haa barreessu. Subscribe jedhee haa barreessu. Next jettaniin egaa haala kanaan nuuf fida jechuudha. Isin istaayila isinii ta'u kan jaalatan jechuudha irratti tuutanii. Sanbooda minimaalii jira, embleesii jira, watercolorii jira jechuudha. Isinii ta'e jechuudha godhatanii irratti kireet godhachuu dandeessan jechuudha. Mi'a nama fakkeenyaaf line istaayilii haa godhadhu. Egaa kunoo ifumaaf kireet godhee haala kanaan naaf fide jechuudha. Gartee haala kanaan ifumaaf kireet godhee naaf fide jechuudha. As keessaa namaan tan maratadhee tumaaf viidiyoo loogoo irratti hidhachuu qofaa jechuudha. Fakkeenya meeshii tanaa ilaalu barroo Orootech simtunnaa kan jirti. Gootanii booda edit and download bakka jettu kanaan ni tuutanii. Booda haala kanaan dhufaa jechuudha. Sanbooda waan sirraa irra ta'e feetu akkanatti hojjeta. Bakka jechuun wanti sii ta'uu didee akkana sirreessata jechuudha. Akkana gootee egaa ammaan tana daawunlood qofaa godhuu qofaatu naaf jechuudha. Xumuramtee jirti. Daawunlood ayyee. Egaa kunoo firiidha. Daawunlood godhaa jechuudha. Egaa kunoo haala kanaan naaf fidee jechuudha. Kunoo edit yoo feetes ni tuuta. Daawunlood bakka jettu tana kilik takkaafni goota. Daawunlood egaa ammaan tana dhumatee jira jechuudha. Ayyee ammaan tana gara wantiidhaa gara intro kireet akkaataa itti godhatanii sun asumarra jira. Kireet viidiyoo bakka jettu kana ni tuutanii. Egaa kunoo haala kanaan isinii fida. Select kaataagorii kanas ni filatanii sanbooda ol bakka jettu tanarratti kilikni gootanii sanbooda haala kanaan isinii fida jechuudha. Isin kan feetan beeksisa garaagaraa kan feetan explainer viidiyoo tokkiita multicolor based logo blast logo kan jiru kanas yoo feetan isin jechuudha. Bakka isiniif ta'e marattanii lafaachuu dandeessanii anuma fakkeenyaaf tokko haa maratu. Egaa kunoo kireet naawwan bakka jettu tana ni tuutanii sanbooda kireet gootanii jechuudha. Loogoo teessan irratti gootanii loogoo eefu kireet godhatanii gootanii haala kanaan gisee isinii fide sanbooda kireet naawwan bakka jettu tana tuutaniiti
haala kanaan irratti hidhachuu dandeessanii sanbooda loogoo create gootu san upload erga gootanii booda dan bakka jirtu tananii tuutanii sanbooda yoo feetan description box illee godhachuu dandeessan booda bakka tana tuutaniiti. Egaa kunoo free review bakka jirtu tananii tuutanii booda achi dabalaa jira jechuu isaa hojjilaa. Egaa amma xumuramee jira jechuu daawunlood godhachuu qofaatu na hafe bakka daawunlood jettu kananii tuutanii takkaaf kilik gootanii kunoo daawunlood naaf ta'uu jira jechuu daawunlood naaf ta'ee jira. Opening godha. Kunoo naaf xumuramee jira jechuudha. Haala kanaan intro mataa keessanii godhachuu ni dandeessanii nagaan turaa waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jedha.